keenyaafis waliifis kabajaa fi iddoon barbaachisaa waan ta'eef egaa dursaa hawaasni kan jalqabu naannoo waltajjii dhiyaatu kanarraa waan ta'eef hawaasni keenya naannoo waltajjii jirtan waltajjiin keenya akka qulqullaa'utti keessummaan keenya akkasumas yoo filatu Jawaar Mohammad akka ofirra dhufeetti mul'ate hin deebine egaa obboleewwan keenya isin kadhamaatu kan gammaatti VIPs taatanii faamiliis taatanii keessummaa keenya jaalannu fi kabajnu kawaafnee biyya kana finne iddoo keenya jecha iddoo sibiilin sibaabaa jiran gannaa isaa wal kadhannaa egaa iddoo san gannaa isaa isin jaalannaa isin kabajnaa isin keennaa isin bakka kana keenya isin keessummaa kana waamanne kabajaa fi naamusa keessanii gaggeeffannaa waan ta'eef mee ufuma qonnaa jedhaa tokko tokkoon teessoo sikuritiin isa keessan gannuu isaa egaa oromummaadhaan isa kadhachaa jirra teessoo san gannuu isaa keessummaan keenya seenuudhaan naamusni keenya keessadha waan ta'eef dhaabbatanii eegaa jiru waan ta'eef teessoo durbaa san gurraachisa akkuma jiru gara durbaatti nuusigaa biifa wajjin baay'ee isin jaalanna isin kabajna bakkaa fi iddoo isin qabna biifa wajjin egaa yeroo kennallee gubataa jira waan ta'eef egaa rabbi waliin qabnu oromummaadhaan wal qabna yoo achirratti namni immoo tarkaanfachuun kennallee loolu waan ta'eef mee bakka gannuu isaa Thank you.
going outside? Yes, not now. Egaa abdiisaa kanaaf kan si dubbisutti asii waan sirreeffamaa qabu. Yeroo nuti ajjeesinaatti kan gargaara yaadamoonni waltajjii kan bakkee kan isaa jennu kun maaliif sibiilli asirratti waan barbaadnuuf waltajjii fakkaatu. Egaa naamusa keenya kalee kan ittiin beekamu fi ittiin wal'aanu sanallee lala balleessaa jira waan ta'eef iddoo kana kan mul'isa. You together, okay? Waltajjii kanarratti asirratti waa mul'atu uummatni muufi asirratti ittiin kunis kana booda dhaabbata. Sibiilii nama sadii, duuba nama sadii, fuuldura nama sadii. Warri sibiilillee hojiin baay'ee gara alaatti. Kanaa achitti asirratti namni tokko hin barbaadu yookaan wajjin. Baay'inni jirra waan ta'eef waltajjii balleessaa jirra. Nu irratti abdiisaa atomiin hawaasa Oromoo asitti dhiyaachaa jira. Guyyaan qabsaati. Guyyaan qabsoo Oromoo do'a keessatti yeroo qaqqabaati. Bifa tokkummaatiin itti qabatan waan ta'eef wanni ati isin dhiyeessaa jirtu nu wajjin harka wal madaalaa itti nutti godhan do'a. Amilee keerroo da'aati. Waan akka ati nu kennitu kana guyyaa itti fudhannu garaagarallee fudhachaa turre carraa fudhannee hedduu qabna. Waa'ee OMN Jawaar Muhammad Finfinnee fi Oromiyaa waa'ee guddina biyyattii Itoophiyaa barbaannaa jechaa jiru. Abdiisaan deebii keessa qaba. Abdiisaa. Egaa keessummaan keenya seenuudhaanii eebbaa muraasa booda keessummaan keenya seena. Keessummaan keenya bakka tokko jaallatamoo xiinxalaa siyaasaa fi daariikter biyya Oromiyaa Network Obbo Jawaar Mohaammed eebbaa muraasa booda jiru. Ammallee Oromoo eebbaa harka keessatti dhageenya godhatu.
Duba deebi'a. Direct to screen, huh? Fayyisaa jedhama. Fayyisaa. Kameraman. Suka masih ada baby? Bereddu. Asnum kayak gini ya. Dari. Manu manjo.